شريعة مقدونة كين أنتو تكين كبجمو زبيبا با أمريكانتي با إتو ما أمريكان اللي بيجي متاني بوتن جالي نمشاركنا ما أمنا دي سني دي من جتين الله بركاتكم بجم تطافي أنتو تكين جرّ جرتو نجيني بدادا فيان كيسان نجيني كينا كوني بيكا كبجا بك جرتني لفجين جرتني تسمبرانو فاجو سنين جيتشاغو ياردا أكما كانت أكم نجاح فيا جرتني جايس بقي جبت أنا جبادو فيا الله الحمد لله رب العالمين كينو لا لا كان نجتني ديمني أدقويا ميكاتي أبا لا سانسو تكومي بودي ما تقولي سان أدتي أسيتي والله تكومي تنتي بودي ما تا إن أكسمان دا تكيرنا إن ديمنا إيجا ديمنا مو أكما بيكمو حالي ديمنا في اللي أتوه غاري لام تولي جرا مجاي جرا وان سلاها ساوم كبون دايو إنين هاسوفني أجبو دايسيلن نفتي جرتي جبامي أولين سيرني سالفة أنا جد أكملتي وردفتو تكي أكمل لا ننسى وان إسين جد دايرني يلو أجتاني إساف إسيلن نمشاركتي نمشيلي إسيلا الله تسا داوما تفضلي ديموني دانسيتي بيتا والله مسكينة والله مسكينة أتنجرتو ما نيجو يوسن كيسوما أنا جيجيشو جرا إيش أنا ما أبغى إيساني ديمان جت إيمان إنجرتو كنجت أعرف تقول أنا إيمان دائما بناتني ما أكاسي كبجم تودام دات ما يصير كذا إيجون أما سجنتها كان إسنين هرب نماني في أكمل ورابا ونكون يبيك كم نبيتني يوكين نموت كان ولي على تاني يوكين ولي تي على تاني كوسما نما أرجتني كي من ما أفتي ونكون جو أني بيتني ورابا نيجين كلين سرقة إيستو تاني إنفاق نوام هو كان أصلا نيجي جاء ركوهم كم filannu tokko wanna ta'eefi garuu jechuu isaa waraabuun baay'ee namatti ulfaata akkamitti waraabarra jechuun nama ulfaata inshallah yoo rabbi jedhe of dura amma ganaa sagantaan qalabatii jira qalabatii jechuun qubeellaa walii go'uun jira kottu asme koo wallahi si yaadanii yoo kottu obsidika isaanitti Allah haati mushurraa makkaate ka akkam jirtame akkam namatti tola waajjirri tajaajilu ofiiyyuu akkasii kabajamtootaaf daawwattoota keenya zamii baalleen dhuftee jirti mabrook jedhanii bagattii si ga'ee baga dhaloota kan kee kalammafaatiin si ga'ee waan achi deebineen immoo waan yoo xiqqaatee irra oollee guyyaa kana sooshaal miidiyaa irraa banneef illee tokko kan mataa isinii tokko ta'a jechuu aga yeroo nana qabsiise ayaati isinii aantu jechuuf isinii achiin jirtu ta'uu hin beektu. Eegaa ture. Akkasumaan jalqabarraa yoo kaanu ni dhufanii eega dhufanii immoo qe'ee hin arganii qe'ee dhufanii wal baratanii maatii walitti dhufee walitti duudee wal barate walirra bu'anii isiniin jedha akka waan nuyi duraan Imadakiyya. Eeshi jeena. Akkasi akka nama duraa yoo xiqqaate onnaa irraa walitti dhufee maatii qabuun kan gara qabuun kakattiin nu bu'e isiniin jedha. Suuqii anatu akkasiin teettemee haasoftu hordoftoota keenya. Innaan akkasiitti daawwattoota keenya dubbachuuf ammoo osuma qallannuu keessi beektaa dubbiin dhugaa jirtullee isinitti himuudhaaf deema. Dhugaan jirtu maatiin akkuma isiniin jedhe walitti dhufee qe'ee walii wal arganii wal baratanii saniin booda amma taa'een gaddaa tuni walumaa laaluudhaan walumaa wallahi baay'ee namatti tolaa mucatti. Waa isinitti muu? Moo addatti moo amma? Hordoftoonni illee dhaga'anii. Garuu namicha mataa sirriidha. Maal dibata? Hin ifa. Maal jaalate jettee dhuftee? Lakki maal dibate mataa isaa irri qabaatee to'aatti diboo ifa maal nama guddaa fakkaata? Lakki nama guddaa miti isin qaltii akkanaa kan san gaafa bira geette suuta mataa isaa addaan qabi maal akka ta'e ilaali mana. Wallaahi billaahi qabaatu oolu ni waa fi diddibee. Namni barba si jammar gaafa qe'ee anummaan kun yoo dalagaaf bakka biraa yookiin deemu jechuudha. Protocol man jira kana eeggadheetti ilaal kamataa kiyya dibatu isaa bangafa. Namichi lafa nama Lakki maal dibatee? Inni nuti yoo xiqqaate dalagaaf deemnu yoo hagas protocolii keenya eegganna inni haadha manaa kadhachuuf deemnu jaartii kadhatuuf deemu akkamitti dhufa sana.
Lakki akkasii. Indoomini dibanneeyyuu. Baari namichi. Inni dibanneeyyuu. Kan silaa osoo jiraate mataa kanaa ofirraa fuudheetiin mataa biraatu fi kaa'ee dhufuu qaba ture osoo mataan jiraate matama kanaayyuu ka'a. Ka gaafa ce'aa doo jiraate. Maanaasaa. Ani akkasuma ana fakkaate mataa. Maal yaadda? Akkasii daawwatu jechuudha. Ani waan inni akkasii gaarii mataa isaanii qabu. Ni ala dhageeffatu. Adda isiin kanaaf namicha ijaan keessa buutee ilaalti. Maalirraa ilaalti mijattii namichaadha. Malaan. Adda isiin mataa isaattu ifaa jechuuf kanuma natti bakka isin ilaalti waan fuulaa namichi maashaallah bareedaadha. Yoo akkaataa wanni takkatti hin jiru jechuudha. Nuuf isaan iddoo wanni nu sodaachisu tokko hin jira. Amma tokko jira. Booduma odoo gooneessa. Jechuun tanallee waan biraa osoo hin taane akkaataan adeemsa fuudhaaf heeruma kennaa kun yeroo ammaa kana akkuma beekamu baay'ee ulfaatee jira. Baay'ee ulfaatee jira amma dheengadda mucaa obboleessa kiyyaan beekanii saba 700 ol ka ta'u itti fixee itti fedhee sarbii goonee fi fuudhe jechuudha. Amma akkana fakkaatutti namichi beektaa kenna warra bakka shari'aa sanitti illee baay'ee nama onnaa illee natti fakkaanne. Amma waan tokko bichaasaniiti. Namicha isaa asii haalaan. Namicha kasanii rakkoon qabu bakka. Asillee dhufuu kan danda'u. Asillee dhufuu kan danda'u. Boodarra dhufu. Eega isiin kan godhatee yeroo. Xumurame. Nikaa godhameen booda wanni didamu tokko jiru hin ulfaata hin didamu. Asaliin booda mucattiin haa guddattuu seerallee wanna nu tursiisuun haga waggaa 8 haageetti jettadhamu jettee dhala waggaa 5 gocha. Innaa ganaa waggaa lama mucattiin turuun isii waan hin dhumtu waan kana ta'eef kun akka walii galteetii maatiin akka je'etti garuu akka namichaati akka namichaa murteessa. Amma wanni tokkotu jira wanni jiru maal sitti fakkaate odumaa nikaattiin seenin oduu uffata hin bitaa kaan je'eetanii kaan qalabati maaliin godhin namichi guyyaa tokko noormaalii ufeetanii maatii kennalle waan ta'een asitti siistaroonni keenya hunduu biraazaroon hunduu ufeetanii achitti gaafa kaan ijoolleen hojiif rakkattee hin dhufin illee hin jirti. Sunniin hunduu ufeetanii akkasitti haalaan lamanan hunduu akkamitti isin ati beeksisa waliin garaa waliin qabdan fakkaate gadi qaqqabu. Innaa kana waan ta'eef taatota keenya kabajamu. Maal isin kenneera namichi sun godhuusi. Kana jala deemaa. Nama kabajaati bar nama hubatti qaadimdee. Ati nama kana bar waasii godhu osoo hin taane dirqama namummaa isaatiin kabajuu. Namummaa isaatiin kabajuu keetti. Isaa yoo xiqqaate kabajaaf sifuu dhuqee kenna kabajaan maatii isaa baasee. Anatu sirriitti ilaalaa qoy anatu ilaalaa. Maaluma jedhamee waan booda laala booda waan. Maaluma odumaa wanni hin ta'in osumaa wanni hin ta'in kiyyaa osumaa wanni biraati. Asaalfanii yanna bar namichi akkuma illee kana murteessuun booda si abaaranillee odoo wanta tokkotti seen kiyyaa ila namichi kun isa gantaa ammaachuu waan ta'an kam akka ta'e hin beeknu haa xiqqoo fi namichi jidduu deemu. Akkanuma waan hin taane haasaan waliin ala dhageeffadha. Namicha maal jennee waamna maatii waliin dhufe walii taane bakka wal jaalanne jedhanii walirra goonni maatii addaan deemu. Lammaffaan muka kootti jedhanii waan muka maaliiti namichi. Kana booda yoo dhufellee eega isiin kan godhatee ka'e isiin waliin haasaa Innaa kanaafu waan akkanaa kan namarraa dhiisan waan akkanaa kanaan natti hin dhufina. Lakkiin namicha dhufu manaa jedhe barannaa isaa dhufu namichi. Maal deengadda isii wanni asii gura qabnee fuunee achi finnee bara isa laaltuuf asii fuunee. Maal bakka laalee waan masalaaltee laaltee irra waan jibraa roonnaa godhattee laaltu. Lakkiin dhufu namichi hin dhufu. Akkasii yoo barbaadan alatti kaafee ilaalaa kaafee akkanaa jiran qotteetti isin itti bilbiltee achi walaa laalanii. Ani kana booda jechuun bare inni laallate isin tulaaluu barbaadan. Isa waliin inni gaduun baay'ee namicha argu. Gaafa uffata bitanuu ijoollee kee warraa waliin jedhanii inni inda'u inni seenii nuna kan ila rakkoo qaba inni. Akkasii kabajamtoota daawwattoota kennan waa'ee kanarratti asitti walii galaan jirru ani wanni kun dhugaa sitti maa miti. Ani waan kana dhuguu keessumaa na baaftaniitu ofumaa keessanii. Atillee itti seenteetu atillee waan haasa'uu qabu.
achi garasiillee ijoolleen tuwwan illee ta'uu xiqqaate. Maatii tuna aadaa malee silaa uummatuma san keessa gaafadha waan namichi mataa isaa ifu. Oonu namoota jaartota gaafatu. Gaafachuu hedduu suunaa. Akkamitti mataa isaa ifa maal dibatti silaa harri qabaa mataa isaa akkasii gareetti jijjiirra. Galatu isa yaachisee gara biraan laalle mucattii mataa bichaa laalte maali? Fuullee attayyeedha. Baa'u zama manaa kiyyaa sannaan jette. Innaa kana waan ta'eef ani waan kana odoo yoo xiqqaate isatti illee muudu asuma keessaa na baaftanii ati bakka kiyya buute. Ay maaliif bakka kiyya? Dubartiin akkamitti bakka hiraa buute? Tuubuma hamma namaaf gootanii na karakkartarre Situ balleessaa jechuu barbaadde moo ati akka? nan karakkarina kanaan booda waan namicha na barbaaddan. Namatti fiida kiyya akka namatti yaaduu kana mee bannaati booda duubi seenaa bushaayaa qabaachuu danda'a daa'ima tana. Atu nu rakkifte isiillee yoo deemtee bakka qabattu amma nuti ka isin bira. Why he akati dubbatu barbaadu ansi please why please guys and why he on si olinu janna kamne si olinu mata why si ngara dal mata si miti namni tokko why he akka dubbatu fe nage namichi yoo xiqqaateef namoonni isaa waggaa 60 yoo akkam wallahi billahi Razi kallattii kun reefuu waggaa 6. Innaa kabajamtoota bitaatu keessa taan qalbii godhaarra namma beeku baasitti ana abbammaan fedhee jechuudha. Fedhu ka 60 dhufee fedhu ka 6 dhufee fedhu ka 100 dhufee ani akka oduu ati teettu siin bakka argattu. Amoonni kiyya sila ati maalinni kiyya anaaf si ol kabaju hojjetinni turre bubbulle.